Har'aa jalqaba irratti oduu ijoom. Miseensonni caffee Oromiyaa ijaarsa piroojeektii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa keessatti ijaaramaa jiru daawwatan. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo fi Odaa Bultumitti balaa tiraafikaa hir'isuuf duulli sosochii nageenya tiraafikaa taasifame. Kunneen oduuwwan ijoo guyyaa irraatii oduu waliin ani Girmaa Magarsaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo fi Odaa Bultumitti balaa tiraafikaa hir'isuuf duulli sosochii nageenya tiraafikaa taasifame. Araarsoo Maham. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo fi Odaa Bultumitti balaa tiraafikii lubbuu fi qabeenya namaa irra gahu xiqqeessuuf duulli sosochii nageenya tiraafikii qaamolee qooda fudhattootaa waliin gaggeeffamee jira. Sosochii taasifame kanaan uummata dadammaqsuu fi hubannoo kennuun balaa kanarraa akka of eegu gochuuf kan qophaa'e ta'uu qindeessitoonni to'annoo nageenya tiraafikii aanaa Ciroo Inspektar Ittaanaa Wubaalam Daanyaachoo fi obbo Abdallaa Muhammad ibsaniiru. Uummanni yeroo baay'ee hoggaa karaarra deeman daguudhaan deemanii irra caalaa of dagatanii deeman waan ta'eef ergaan kun isaaniif ergaa guddaa dabarsaan jedha. Maaliif bakka of dagatanii deeman sanillee dammaqinaa fi kaka'umsa balaa tiraafikii hir'isuu kana keessatti uummataaf bu'aa guddaa busaan ni dammeessisa. Balaa tiraafikaa kun qabeenya namaatii fi lubbuu namaatii fi qaama namaa irrattis balaa guddaa waan fidaa jiruuf uummannis akka nu wajji hirmaatuuf hubannoo uumuudhaaf jecha kan qopheessine jechuudha. Kana malees sosochii aanaa Odaa Bultumitti gaggeeffameen gabatee malee konkolaachisuu humnaa ol fe'uu fi taarifaa ol kaffalchiisuun aad malee akka ta'ee fi uummannis mirga isaatti akka fayyadamuuf hubannoon kennamaa kan ture ta'uu to'attoonni nageenya tiraafikii aanaa Odaa Bultum dubbisne himaniiru. Konkolaataan gabatee malee deemuun aad malee, taarifaa ol fe'uun aad malee, qaama sadaffaa malee deemuun aad malee, taarifaa ol kaffalchiisuun aad malee, humnaa ol fe'uun aad malee jennee karoorfannee qophii kana qopheessine jechuudha. Hubannoo hawaasaa sadarkaa gandatti sadarkaa magaalaatti barreeffamoota garaagaraa qopheessuudhaan hubannoo hawaasaa hubannoo garaagaraa kennuudhaan hawaasa rakkoolee balaa tiraafikaatiif akka hin saaxilamne dadammaqina uumaa mirga ammallee geejjiba irra qabus asuma keessatti ergaa dabarsaa deemna waan ta'eef waan murteessaa fi barbaachisaadha. Namoonni sosochii nageenya tiraafikii kanarratti hirmaatan dubbisne tokko tokkos akkaataa balaa tiraafikaa xiqqeessuun danda'amu irratti hubannoo argachuu dubbataniiru. Warri hundinuu ofittummaa qabatee wantiidhaan fiigoo otoo hin ta'in ariitii qannasanii lubbuu hawaasa keenyaa baraaruu qabnaan jira. Ijoolleenis bakka warreen mootora fa'aa keessatti baay'inaan saffisaan deemuudhaan nama dhoowuudhaan nama kuffisuudhaan waa hedduu gaggeessaa jiranii. Bakka atarraa akka ofitti san fakkeenya akka irraa fudhatan jennee amma sochii gaggeessaa jirra jechuudha. Diviijiniin to'annoo nageenya tiraafikii qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa saajin olaanaa Taamiraat Ishatu akka godinichaatti balaa tiraafikaa dabalaa jiru hir'isuuf qaamolee qooda fudhattootaa waliin hojiin bal'aan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Akkaataa taarifni jedhuun konkolaataa keessatti taarifni faxxafamee waan jiruuf akkaataa saniin akka isaan kaffalan yeroo daandii qaxxaamuran illee bakka zeebraan jirutti zeebraa isaanii akka fayyadaman kanaan wal qabatee hubannoon gama sosochii nageenya tiraafikiitiin kenname aanolee kana keessatti taasifamee jira jechuudha bara kana akka godina keenyatti jechuudha. Kana malees ayyaana qullubbii godina Harargee Bahaatti kabajamuuf uummanni nagaan kabajee akka galuuf konkolaachistoonni of eeggannoo barbaachisu akka taasisanis yaadachiisaniiru. Akka godina keenyatti fuula keenya dura baatii kana keessa gaafa bultii 19 ayyaanni qullubbii godina Harargee Bahaatti waan kabajamuuf kanaanis wal qabatee sochiin hedduu godina keenya keessatti qaxxaamuree gara Harargee Bahaatti waan deemaniif jecha kanas yeroon kunis yeroo roobaati. Yeroo roobaa kana keessatti immoo of eeggannootu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf warri ayyaana kabajanis karaa nagaa ta'een dhaqanii ayyaana isaanii kabajatanii akka galanii fi konkolaachistoonnis humnaa ol hin taane oofuu dhiisuudhaan dhugaatii alkoolii garaagaraa jimaa garaagaraa qama'uu dhiisuudhaan yoo deemanilleen gaarris waan baay'atuuf duumessi garaagaraa jiraachuu waan danda'uuf haazaardii ifaa garaagaraa fayyadamanii akka deeman fi ayyaana kana karaa nagaa ta'een kabajatanii akka galaniif dhaamsa asumaan dhaamuu barbaada.